lallaba osoo ilma keenya ta'e seeraan nuu Oi, lallabee paarlamaan Itoophiyaa guyyaan kun naadagai. guyyaa irrichaati jee Se kalaandara cufee serri mataasaa qaba. hayyee Oromooni diktaataraa muti saba biraati irratti mirga ofii mo'adhe jedhee irratti hin fe'u. Sabaaf sablammoota wajjin nan jiraadha jedhee uummanni amanu tokko seera biyyattii keessatti akkamitti Oromoon mirga isaa seeraan gulaaleetoo achi keessatti mirkaneeffataan hojii barbaachisa. Abiyyi Oromoo waan ta'eef, aangorra waan ta'eefi kana godhaa jedhee saba biraati irratti dirqamaan hin murteessu. Mariifachuu qaba, barsiisuu qaba, sammuudhaan jijjiirsisuu qaba. Saniin boodee saba sallamnoonni biyya kana keessa jira waliin bullu. Oromoon mirgoota kana kun mirga haqa isaaniiti. Kanaaf dhugaadhaa itti amannee seeranaa mirkanaa'uuf jedhee harka nuu baasee akka nu deeggaru goona malee aangoo qabna Oromoodhaa namtichi biraa ministeeriin biyya bulchu jennee dirqamaan seeraan ala seera cabsinee Oromoodhaa mirga namni mirga ofiitii qabsaa'e mirgoota namaatis eeguu qaba. Warroonni har'aa abiyyi isin warri abiyyi isin aduuta jettanii kuni Masii Fayyisaa ayyaana guddaa uummanni miliyoonni 50-60 ol uummanni Oromoo hordofu kana seeraan lallabuun mirga namaa dhiibuudha yaa Masfin. Gizee qaba kaa. Finfinnettuu nuu kabajan jetteemi. Bara wayyaaneen jiru Finfinnettuu nuu kabajanii jetta. Waan heerarra hin jirre waan hooyooyiitiif qabsaa'ee siin jee Oromoon. Si galee. Kana gahe. Mirgi Oromoo halkan tokkoon kan hoggaa 150 qabsoomne halkan tokkoon hoggaa 7 naa deebi'uu dide namni jedhu akkuma duratti siin jedhe ijji takka banamnaanii fi yaa Waaqayyo maaliif ija lammataa maal kannaan banne jennee warra bootu yaada san ta'a malee goobee fi shanooyyee har'a argite kuni sababa abiyyi aangoo mootummaa federaalaa Prime Ministeerii ta'e malee bara mallas nu ayyamu. Aadaa Oromoo keessan jirtu isin shanooyyeen tun. Aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti? Inatte kaa hin badde. Feetu haa baddu feetu haa dhiiftu aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti? Nuti immoo akka nu jalaa baddu hin barbaannu ishiif qabsoo. Meena dhageeffadhu haa pooyintii tiyyattiin dhufa. Aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti miti isin? Aadaa Oromooti. Thank you. Aadaa sabaa sablammootaa keessatti yaadig deebii kennee jira jechuudha. Shanooyyeenis walumaan yaadiqii deebii kennee jirtu. Kana abiyyiif kireedita kennuu danda'amtu. Waan siyaasaa seeraan waraqatarra teechisuu fi gochaan godhuun wal caala. Seera waraqatarra naa teechisuun anaaf bu'aan qabu. Foon gochaan ittiin waan san ittiin mirkaneeffatiin. Wayyaaneen sirna aadaa Oromoo afaan Oromoo seeraan waraqatarraa teechistu malee Oromoon afaan isaatiin Finfinnee keessatti timirti mana barnootaa 12 kan baname bara Abiyyi Ahmad aangoo argate obboleessa. Koo duraan Finfinneen beekini gaafadhu. Manni barnootaa 12 kan Finfinnee keessatti afaan Oromootiin bicha akka baramnu carraan kennamee fi barachaa aloonni lafaa dhufu afaan isaa irraaffatee afaan Amaariffaa bichaa baratee Oromoon Oromummaa isaa gatee qooqa isaatiin barachuu dhiisee afaan Amaariffaa bichaa kanaa isaan kumaatamaan miliyoonotaan jira Finfinnee keessa. Dhaloonni dhufu akka afaan isaa baratu mana barnootaa 12 kan baname waggaa 7 keessatti. Saniin duran turre obboleessa koo. Kuni deebii Oromooti miti? Deebii Oromooti miti. Maal inni ree? Deebiin Oromoo afaan federaalaa aanaa ta'uudha malee Finfinnee keessa manni barnootaa banamu. Odoon baratiin afaan federaalaa akkasii ta'u gaafatta. Aboo Oromoo guutuu jechaatu man jirtu atu. Finfinneen. Ijoolleen biyya kanatti dhalatte afaan federaalaa Hararri irraa dhufeeti moti kan
kan federaala irratti afaan inni itti haasa'u. Ijoollee Finfinnee keessatti dhalateetu afaan isaatti fayyadamuu danda'a. Ijoolleen tun afaan isaaniitiin barachaa hin turre afaan qoqa abbaa isaanii qabanii. Gaafii afran Oromoon gaafate keessaa tana deebise naan jibbuleesoo yoo deebii waan dura kanan si deebisu bari. Ijoollee afaan Oromoo danda'anii ijoollee Finfinnee keessatti Finfinnee duubatti keessatti dhalatan odoon ta'in hojiidhaa kan argachaa turan baakaansiin bahee nama afaan Oromoo dubbatu mindaa qaxarra jedhanii baakaansiin hoo bahee Finfinnee keessatti kan dhalate waan dhabanii fi naannoo Oromiyaatirraa warra dhufetu hojii san argata. Ijoolleen asitti dhalatan garuu afaan isaaniitiin waan hin baranneef, waan hin barreessineef, carraa bakka afaan Oromoon itti qaxaramu san dhabanii, hojii dhabanii, kootaa Amaaraa keessa hin galle, kootaa Oromoo keessa hin galle, rakkachaa kan jiran ijoollee lafa kanarratti dhalatanii magaalaa kana keessatti dhalatan ijoollee Oromooti. Ijoolleen sun baratanii barmootaan afaan Oromootiin yuunivarsiitii galanii deebi'anii lafa isaan dhalatan irratti bulchaa gandaa, kantiibaa, baankii fi daldala adda addaatti irratti kan hirmaachuu danda'an hoo afaan Oromootiin ijoolleen sun baratan. Saniin ala Baalee fi Arsiirraa Wallaggarraa fiddee ijoollee Finfinnee keessa jirtu odoo afaan Oromoon barsiisin carraa isaanii nama biraatti laattee isaan eenyummaa isaanii akka gatan godhuudha jechaan. Kuni joonosaayidii warra biraa wajjiniin deeggarsuudha obboleessa koo. Mee amma Massin Fayyisaa tana deebii dhabdeeti darsageessa deemu jirtaa dhiisiti. Deebii kana deebisu warra argeeffatuufi warra dhugaa argeeffatu. Barnamni hundi kooflaa jira komantii kana mee komantii kana gallaalaa dubbadhu. Rakkoon siyaasa Oromoo mee gallaalaa bar ummata kana dubbachuu jirta anaa miti ummata Oromooti kan daawwataa jiru kun Oromoota bar. Mee ummanni kun meessuugaadha gaafii deebite tokko kajee keessaa fudhadhume atummaan gallaadha. Ummatuma nu daawwatu mana barnootaa sitti mee kun deebiidha obboleessa koo. Way rabbii kiyyee aboo mana barnootaa wayyaaneen ijaartee jirtiiti. Wanni kun hundi waan deebi'e nuti ilaalu wanni nan isin biratti kaa. Gaafiin nan si gaafadhe gaafiin nan si gaafadhe takka deebii gaafatte keessaa gaafii afran Oromoo mee daangaa Oromiyaa kabajame moo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e moo Oromootu qabeenya ofirratti abbaa ta'e moo Oromoo diinagdee horatee jeetiin si gaafadhe ati hattuu lamaa fi sadi gartee tajaajiltuu qaallichaa sheekaantichaa kananatti haasa'u wanni amma tabirutti haa kun. Sheek Butaa mana mootummaa galma mootummaa federaalaa keessa oodha itti qotee bulaan baadiyaan tokko Baaleerraa dhufee Finfinnee keessa hoo galee afaan Oromootiin hoo dubbate lakkiin dandeenyu as torgaamii fidin jedhamu obboleessa koo. Yaa Massin Fayyisaa ijoolleen afaan Oromoo danda'an kumaatamaan waajjira keessa afaan Oromoo atis Minisoota hojjetu jirraati Ameerikattuu ni dubbatama obboleessoo kana dhiisi afaan bakka hunda dubbatama afaan waan nan si gaafadhu seeraan deebi'ee afaan Oromoo seera moo gocha barbaadda? Seeraatu gocha fida. Seerri yoo jiraatu gochi dhufa. Na dhaga'i. Piraayim Ministeeriin Itoophiyaa kanaan dura Oromoodhaan gaafuma ayyaana baga ayyaana keessaniin isiniin ga'e jedhee afaan hin dubbachuu dhiise. Barreeffamaan. Uummata fixaamoo uummata akkas juunsan fixaamoo ficcisiisaa buqqisaa horiidarii jechaa manarra diigaa beenyaa malee nama biyyaa baasaa sigalee afaan nadda hima ta'uun bu'aa maal naa qaba masmikii. Mee atummaan ifilaalee. Mana fincaanii Finfinnee jettu san barbaadde ati. Gaafiin sii qaba masfin keenya tana fatanaa qofteeti tattee aantu uummata Oromoo mee uummata Oromoo kana uummanni Oromoo kun eega mootummaan tana mootummaa Oromooti ilma abbaa gadaati jee maaliifi nageenya dhabe
isin garuu Finfinnee keessa yaatanii harka keessa kaa'attanii bakka dirree nuti PP gadhaabnee bilisoomsine keessa siifi Eessa dhaynaree lafa abbaa keenyatti irraa eessa akka dhaqu barbaade. siifi Haftaamuu Lammuu faan amma hoggiichi teessanii Ani anaa fi biyya Taayyee koo Dandaafaa nufe qeeqan warra biyya isin koo caalaa nufe gatii kafale hin qaanfattanii. ana caala wareegama Itoophiyaadhaaf kafalte ati Itoophiyaan beektu jechaan turre qaradhu. Itoophiyaa lakkii bara Itoophiyaan nu bilisoomsine qabsoo Oromoon nu bilisoomsee barbeeyta akka akkasii. Sanitti amantaa jiru. Qabsoon Oromoo amma Itoophiyaa ijaaree. Ati Itoophiyaaf gatii kafalte malee qabsoo Oromoo keessa gatiin kafalte hin qabdu. Itoophiyaa san keessa hin jiraa miti re'anam. So qabsoo Oromootu Itoophiyuma sanuu bilisoomsee isinumaahuu Oromeesse ni beektaa amantaa. Oromoo kan caalu Itoophiyaan hin jiru lafa kanarraa Jawaaru kunoo Itoophiyaa ta'e obboleessa koo. Jawaar mangistiidha. Abbaan kee Itoophiyaan ijaarsiise jechaa jiraatini ati. Jawaar homorkii abbaan kee ati jala deemtee dibbee rukuttu suni Oromiyaa faristi jechaa kan ture san Itoophiyaa faristi jechaa jiraame. Homorkiin duraa sani homorkiin duraa. Eegee Oromiyaa ta'e Oromiyaa ta'e bilisoomsattee farka galchite. Durumaayyuu maskin Itoophiyaadha Oromoon nuun jechaa ture nuti dogongoree jettee too maaliif dhiifama gaafan? Meena dhageeffadhu qabsuma Itoophiyaa sanuu bari isin bilisoo warri Itoophiyaa iyyuu bilisoomsuu dadhabdaniiti akka harritti isin raggaxuu turanii qabsoon Oromoo farasti jettu sun isin bilisoomsiti. Tan amantamoo namantu. In amanuan. Akkamitti ani kada qabsaa Itoophiyummaa kiyyaa malee Oromoo faristi jedhee qabsaa hin beeku. Oromoo kan jettee kaate gaafa kaatu. Oromoo immoo sirna mootummaarra jiru san ofirraa fonqolchuu barbaadde malee Itoophiyaa mootii jettee hin beektu qeerroon. Qeeroon nuti ilmaan Oromooti jettee lafaa kaati moo hin kaane qeeroo bilisummaa Oromoo. Oromoon immaa saba biyyi Itoophiyaadha. Bar qeeroo bilisummaa Oromoo ta jennu tana eenyufaa beeyta. Oromoon saba yaa obboleessa. Marroo dirribaa fa'aa bar. Qeerroon tokko Abiyyi Ahmad ture. Qeerroon tokko Abiyyi Ahmad ture. Qeerroon tokko Shimallis Abdiisaa ture. Abiyyi Ahmad akka keeti Itoophiyaa innini. Itoophiyaa bulchaa jira maa Abiyyi tokko bar. Itoophiyaa bulchaa jira maa itti dubbattaat. Duuba qabsootee nyaate. Qabsoo nuti Itoophiyaa bilisoomsannee Itoophiyaa Oromeessuu barbaannu. Isin gowwaan magaalaa ogaltanattuun hoggaa isinittu kiisi keessan eeggattani. Ni eegganna ganaa amma gowwaan kun baruma baraana tamtu bara wayyaaneetis nu hatee jettu baranas nu hateettu egerees amma Amaara wajjiniin dibbee rukutaa jirtu iftaanis nu hatee nuun jettu gowwaa asalattannee magaalaa Finfinnee galee nu hate jenne nu maal goonare rakkina keessaniisin. Amma dabarsi amma bar waan isin jettaniin uummata mirkaneessu jira. Gaafiin kiyya qabsoon tun Oromoo fixuuf dhufte moo Oromoo bilisoomsuuf dhufte? Oromoon bilisoomee jira gowwaatun bilisoomne jecha Oromoo caakkaa galee Thank you. Oromoon bilisoomee jiraami gowwaa akka kiyyaa kana fa'aatu hin bilisoomne jaa. Kanatu bosona galee aangoo dhabeedhe Oromoo ajjeesaa jira. Hayyee thank you. Namni bilisoome dura maal argata? Namni bilisoome tokko dura maal argata? Dura maal argata? Nagee argata? Nagee no. Waan argate amma itti dhufteeti itti dhufuu jirtan mayi. Namni bilisoome tokko dura eega bilisoomeef hin jette dura bar nagee argatta bar beeyta? Bilisummaan dura. Bilisummaan dura nagee bar. Akka ammaa kana ooluu dhabnee bashannanee biyya galuudha bilisummaan. Ati mana nagee harkattee amma ati waan nagee harkattee bilisoomte akkasimi. Wayyaaneen na hiite biyya na ariitemi. Thank you. Waynaan silata Ameerikaan gala jedhee too bahara kutee deeme hidhamnaanan rakkadhee biyya kanaa baqadheemi. Amma mootii isaanan jiraachaa jira. Okay, hakka gaafa wayyaaneen si gootee sirni kun godhu jiru ni gabroome moo gabroomne re? Hakka wayyaaneen bar si hiitee si cafaytee baqattee mi gabroomte?
ummanni Oromoo dilli piippiin cafaytee buqqiftee kaan hujirraa ariitee kaan manarra diidee bosona galchite hunni gabroomanii sirriidha.